keessan nagaan jiraanii galata rabbi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma jechuudha viidiyoo dura isinii maxxansee kanarratti jechuudha akkuma argitanii asliin jechuudha waa'ee uummata keenya jechuudha Itoophiyaadha fanaqqalamanii jechuudha rakkoo hamaarra jiranii dubbataa jira jechuudha inni dammoo miidiyaadhaan illee argaa jira jechuudha dhugaa rabbiin baay'ee na azaazansiisee baay'ee tokko nazanii baay'ee tokko keessi kiyya cabe jechuudha haadhonni keenya abboonni keenya akkanatti jechuudha gizee jechuudha laal akka baramanii mana ofii taa'uu qabanitti jechuudha kunuunsan jechuudha mana ofii taa'anii jechuudha goojoo fi keessa jiraatanitti jechuudha mana ofiitti bahanii jechuudha beela'anii dheebotanii roobni itti roobee itti qorree jechuudha akkanatti karaa gubbaarratti makaraa ofii argaa jiranii ani kan hin jedhu warri kana gochaa jirus ummata keenyayyuu kan karaa irratti bahee jirus ummata keenyayyuu akiid amaaratu dhufee akkana nu godhaa jiran jettan tokko tokkoon keessan garuu isaalfattan illee kanallee inuma jettan illee jechuudha isaalfattan sinigale inna kan kana gochaa jiru ilma Oromoo ilmaan Oromoo kan waltumaa jiru ilmaan Oromoo kan manarraa buqaa jiru ilmaan Oromoo kan saamamaa jiru ilmaan Oromoo kan saamaa jiru Oromoo jaalattanis jibbitanis jechuudha kun sirriidha akkana wal godhuu sirriidha nuti akkana wal godhuu sirriidha kun sila maaliif dhiiga tokko taanii maaliif ummata Oromoo kanarraa dhalachuu kiyya fannan gaabba dhugaa geruu kan keessatti na uumee rabbii kiyya kan keessa kan jechuu gosa Oromoo tana ammaratadhee keessaan dhufne rabbitu jechuudha Oromoo haadha fi abbaa kiyya Oromoo irraa jechuudha rabbitu na fide aanoo fi kiyya ammaratadheeti miti gini jechuudha gosa Oromoo kanarraa dhufu kiyyaaf baay'ee tokko nitti gaabba jechuudha baay'ee tokko naazanalleen jechuudha osoo warra biraa taate warra soddaa keenya taate akkana waliin godhan hanga fedheeyyuu ta'u akkana waliin godhan waliin ajjeesanii jechuudha haadholee ofii ol baasanii hin garafanii jechuudha akkuma jechuudha Wallagga keessa waraanni Oromoo akkuma jechuudha Wallagga keessa waraanni Oromoo jiru jechuudha adda bilisummaa akkasuma jechuudha Amaara keessa illee Gondar keessa jechuudha faannootu jira jechuudha isaanii wal boochisu argitanii beektan dhugaa ummata fiqiriiti bara ummata wal jaalatan jechuudha dhugaa ummati jechuudha ummata ofiitiif kabajaa qabu jechuudha ummata haadha ofiitiif abbaa ofiitiif maatii ofiitiif kabajaa qabu jechuudha yoo lolanillee irraa bareeda yoo dubbatanillee irraa bareeda jechuudha sinigalee akka keenyaa ol deebi'ee waliin nyaatu maali kun ma barbaachise ma barbaachise yoo humna qabaatan maaliif gosa ofiit irratti kaan gosa biraa daangaa biraatti irratti deemanii lolanii maal jechuudha akkamitti haadha fi abbaa ofii keessaa bahanii ol deebi'anii waan hin taane hojjetan akkamitti haadha ofii boochisan akkamitti aabboo ofii boochisan sa'aatiin kun bar jechuudha haadha fi abbaan ji'a 9 garaatti haati kee ji'a 9 garaatti si baatte abbaan kee ji'a 9 sammuu ofii keessatti si baate hanga ati gaafa dhalattutti erga dhalattee illee baatanii si guddisanii jechuudha si guddisanii ofumaan si guddisanii ofumaan rakkatanii ofumaan waa hedduu si waliin ta'anii humna ofii sitti fixatanii si dhalanii asii si gahanii isin immoo jechuudha deebitanii haadhumaaf abbaa keessan kanarratti kaatanii jechuudha rabbiin maal nuun jaame rabbiin waa'ee haadhaaf abbaa maal jedha bar luka haadha keetiitiif abbaa keetii jalaan jaannata siin ta'edha bar rabbiin nuti har'a maal godhaa jirra namni haadhaaf abbaadhaaf hin taane barakatu
abadan jechuudha. Haati Oromoo dammoo haadha teenya hunda keenya giddeetaa nu dhaluun qabdu. Haadha teenya. Abbaan Oromoo abbaa keenya. Abbaan Oromoo tokko abbaa kiyyanaaf jechuudha. Giddeetaa na dhaluun qabu. Giddeetaa na dhalchuun qabu. Sini galee akkamitti haadhaaf abbaa ofiit irratti ka'an. Xiqquma rabbii keessan sodaatanii humna yoo qabaatan mee kara biraa deema. Dhugaa kara biraa deemame. Kuni bar waa'ee habiyyillee ilaalchisuu miti jaraana. Habiyyi bar mana keenyatti habiyyi saree seetanii kan gibbiisin eegu. Maayidha habiyyi jettanii bar. Habiyyi saree miti qayeesin hin eegu buchillaa sin guddifattanii miti habiyyi. Indee habiyyi bar ilma namaati bar. Habiyyi mana keessan isin hin eegu bar. Kan mana keessan eeggachuu qabu isinii bar. Kan qe'ee keessan eeggachuu qabu isinii bar. Habiyyi seera isinii baasa. Baay'ee ulfaata rabbi. Baay'ee ulfaata. Habiyyi seera isinii baasa. Seera saniin bulaa isiniin jedha malee habiyyi mana keessan dhufee wattaaddara mana keessanitti isiniin godhu. Wattaaddarayyuu osoo isinitti ergee ajjeestanii reeffaas ergitaniiti. Saamtanii harka qullaa yookiin dammoo ofitti deebistaniiti achitti giddeetiidhaan gara keessanitti akka lolu gootan. Habiyyi maal isinii godha habiyyi? Gizee tokko dhugaallee dubbachuu dhugaan ilmoo rabbiiti. Dhugaan hanga feetiyyuu jechuudha hin qallatti malee hin jettu. Dhugaan ilmoo rabbiiti. Maaliif dhugaan addunyaa tanarraa baddi taana rabbiin illee hin jiru jechuudha. Isinii galee innaa kanaafuu jechuudha. Gizee tokko ofitti deebi'aatee of laala. Kan algaara jiru Oromoodha. Kan isin bulchaa jiru Oromoodha. Maal barbaadan qoy? Maal barbaadan? Jarri warri soddaa sun isin raggatu, Tigireen isin raggatu isa barbaadanii. Gizee isaan jira san bar titiinfis namni jedhu hin jiru bar titiinfis jechuudha. Biyya keessa jirama. Gizee mallas illee jechuu gizee mallasaanii xiqqoodha. Baay'ee agasmara akkasitti nama wayii hubatee wayii beeku miti. Gizee garuu Hayilamaariyaam jiru sani titiisa sochaatuun argine gara keenyatti jechuu titiisa jechuudha. Si galee wattaaddarri Tigiree kun keessa deemee raggata jechuudha. Nama afaan takka dubbatee dhiiga afaaniin deebisa jechuudha. Sini galee akkas isinii wayya santu isinii fi caalaa jechuudha. Wal kabajanii jiraachuu diddan. Bakka uummanni kun hin baranne illee natti fakkaata. Uummanni osoo barate haadhaaf abbaa ofiitirraan abboo maaliin haadhaaf barumsaa fi miti bar. Haadhaaf abbaa ofii kabajuun jechuudha. Uumamarraan rabbiin sammuu teenya keessatti uumamarraa rabbiitu nuuf kennaayyuu indee barumsaa fi miti osoo mana barumsaa seenin haadhaaf abbaa keenya kabajaan jirru. Garuu xiqqooshii uummata Itoophiyaa uummata Oromoo kana keessayyuu barumsa xixiqqaata. Barumsi itti annasaan jechuudha. Inni akkasiin isin jaa hordoftoota kiyya rabbi sinaa qajeelchu. Rabbi laphee teessan tana jechuudha. Laphee qulqulluu isiniif haa kennume. Onni teessan tana qulqulleeffadhaame. Waan hamaa gochuudhaaf hin muddamina. Waan hamaa gochuudhaaf hin ariifatina. Akkuma isin waan hamaa gochuudhaaf ariifattan rabbiin illee dammoo jechuun jireenya teechan balleessuuf ariifata. Isinii galee namni wanta gaarii gochuuf ariifata akkasuma rabbiin illee jireenya isaa sirreessa jechuudha. Dhugaa wanta baay'ee namatti ulfaatudha. Rabbii keessan illee sodaachuu yaala mokkoraa jireenya namaa balleessuudhaaf jireenya maatii keessanii balleessuudhaaf jireenya biyya keessan balleessuudhaaf waa balleessuudhaaf akka jaldeessa jechuudha. Akka jaldeessa ni ariifatina. Waan tokko balleessuudhaaf jechuudha. Waa tolchuu yaala jechuudha. Yoo waa tolchitanii rabbiin biraa waa argatan. Addunyaan tun kan toodha bara. Gizee baay'een dubbadha waa'ee kana jechuudha. Addunyaan kan toodha. Addunyaan baay'ee kan toodha. Har'a deemneef boru deemneen beenu addunyaa tanarra. Nama tokko qabeenya faatu attaallalaan. Qabeenya tana boru gannee biraa deemna. Nuti qabeenyi keenya maalidha beektan isinitti himu qabeenyi keenya keerii rabbiin biratti keerii. Fakkeenyaaf amma keessa kiyya kana anaaf namni naaf hin beeku.
namni takka naaf hin beeku keessa kiyya. Kan na beeku eenyudha beektan? Rabbii tokkicha jechuudha. Kan na beeku ana keessa kiyya. Innaa kanaafuu keessa kiyyatti ani wanti onneeti jara jiru wanti hin godhu. Wanti jechuudha keerii. Wanta rabbiin jaalatu. Wanta rabbiin biratti jechuudha fudhatama qabdu. Yoon dalage keerii yoon dalage ani jechuudha rabbiin biraa zajaa wayii qabaa jechuudha. Zajaa guluufadhe wayitiin qabaa jechuudha. Isinii galee guyyaa qiyaamaa santu naa ejjetaa jechuudha. Yoo garuu addunyaan tun na fudhatte abboo uummata addunyaa fudhatte addunyaan tun isii fudhatte qabeenyaan jaanjoftanii haqa namaatiin jaanjoftanii hattuu haqa namaa nyaatti nama ajjeesti jireenya namaa balleessiti haadhaaf abbaa ofiitiin kabajan qabdu haadhaaf abbaa ofii ajjeesti ni garafti ni beelessiti. A'uuzu billaahi rabbummaan isin haalaafisu rabbi waanuma rabbii keessanitti himattan hin beekan kennu rabbiinuu jechuudha. Mallattoo adda addaa isin argisiisaa jira ammaa qiyaamaan booti. Rabbiin jechuudha warra san keessa warra jechuudha warra kara isaa nu haa godhu rabbiin. Wallahi jechuudha. Inshaallah rabbiin jechuudha warra kara ofii kara kiyya je'e keessa rabbiin nu haa godhu. Malee jechuudha addunyaan tuni yima carrashaa ta'aa jirti jechuudha. Jireenya addunyaa tanarraanii akka kiyyatti abdiyyuun qabu jechuudha. Maaliif hoo jettan? Wanti godhamaa jiru kun imimmaan aayyoo teenya imimmaan aabboo keenya kun lafa bu'a rabbii keessan sodaattanii rabbii har'aan isin ga'e sodaattanii rabbii waa hedduu keessa isin dabarse sodaattanii